ilmaan kun ilmaan abbaan qabne yataamaadha. Odoo abbaan jiraate waa cufattee addata. Galata gurguddaan isin irraa qabu. Galata gurguddaan isin irraa qabu. Gajaa guddaa. Ilmoo fi ilma isaanii tadiiniin qananoyte Makkaa Madiina sayyartu isaan haa godhuun jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Obboleewwan keenya akkuma agartan yataama harka qalleeyyii warra gartee abbaan manaa biran jirre nama 25 fi maatii 25 gargaarsa kana kan finne. Egaa namoonni hedduu yoo ilaaltu hamilee nama cabsu. Kanaaf mee haawwan keenya kana ummaawwan keenya kana gartee gammachuu xiqqishoo gammachuun xiqqoon qabdu xiqqoo isaanii dhagaamte kanaafi du'aayii isaanirraa fudhannaa mee kan nu dhaggeeffadha kootu haadhati jeme garana koota garana isin kaan garana koota na duuba. Assalaamu alaikum umma. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Meegaa akkuma beekamu obboleewwan keenya dhiyoo tana maatii 8 as finne viidiyoo san arguudhaan waan maatii 25 kan nutti kennanii kanaaf mee ati akka gartee ummaa teenyaa takkatti akka gartee harka qalleeyyitti wanna kana maal jettaanii obboleewwan keenyaafillee asumaan du'aayii nuu godhi maaltu sitti dhagahame? Gammachuu guddoon na dhagahame. Ilmaan kun ilmaan abbaan qabne yataamaadha. Odoo abbaan jiraate waa cufattee addata. Arra huccuu hidhaan qaban ilmaan keenya. Waan san ta'eef jecha gammachuu jabduun na dhagahame. Arraan tana waan bulanii qabannee galuunu gammachuu jabduun na dhagahame. Waan san ta'eef jecha isinillee jannataa rabbi isinaa qananiisu. Isaanillee warra kennatallee jannataa rabbi isinaa qananiisu. Isinillee warri kadhatee nufitu kana rabbiin darajaan rabbi urmii isinaa dheeressu. Urmii dheertuu rabbi isinaa kennu. Warra tanaa olillee sadaqaa tabiraallee guddoo tanaa olillee akka nuuf fiddan abdiin qaba isinirraa. Nama xiqqaa. Anammaan akka biyyaa hizbiin kun nabi amata kun qoqqoofsatti laskee tumboo tobbaa sombaa tokko qabu tumboo takkaan hin dalakadhee namuu na beeku amata afur lafaan jira ilma dhiiraa tokko kanatti qaricha kala naffituu qabu waan san ta'eef jecha arra galata gurguddaa isin galata gurguddaa tanaa warra fudhannee gallee soomanatti furu galata gurguddaan isin irraa qaba galata gurguddaan isin irraa qaba galata gurguddaan isin irraa qaba. Gajaa guddoo tanaa olii rabbi isin itti haa qabu isinillee akka kadhatan jannataa rabbi isin haa qananiisu abbaa keenya warra isin kennullee jannataa rabbi haa qananiisu guddoo tanaa olii isin itti haa kennu isaan ka kennatullee guddoo rabbi itti haa kennu isinillee irmii rabbi isin haa dheeressu. Galatoomii. Abshiraa. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Mee haadhatii egaa mee obboleewwan keenya gartee warra waan xiqqoo kanallee taatu nutti ergee nutti kenne kanaaf mee du'aayii nuu godha haadhatii. Jazaan isaanii jannataan haa galtu umrallee rabbi isin haa dheeressu karaa khayriidatti isin haa tursiisu umraan teessan haa turtu jazaan teessanii jannataan haa galtu atillee umraa si haa dheeressu khayrii gurguddoo rabbi si haa argachiisu. Ati mee akka nama tokkotti rakkoon kee maali jechuun yataama moo harka qalleeyyii moo maali mee? Yataamaadha lakki. Yataamaadha. Ilmaan meeqa guddifte? Sadiin qaba amma. Abshir siifi rabbii wajji jira ilmaan kee illee umrii si haa dheeressu ilmaan kee keessa caayaa si haa teessisu. Amiin umraa nama biraa tokko mee galatooma kootu. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Okay maqaan keessan Habuu Alima mee haadha eenyuuti? Haadha Nasruuti. Haadha Nasruu yataama guddifta? Yataama. Ilmaan meeqa? Ilmaan sadiin qaba. Ilmaan sadi maashaallah rabbi siif haa guddisu caayaatti si haa teessisu. Mee obboleewwan keenya warra gartee xiqqoo kana nutti kenne du'aayii nuu godhiif. Amma guddoo rabbitti haa kennu. Tatanaa olii rabbiin fayyaa isaanii jeeta rabbi isaan qaneessu. Ubeertu rabbi haa kennuuf. Fayyaa. Iski guddoo rabbitti haa kennu boo rabbitti haa balisu boo isaan rabbitti haa kennu hamootallee isaanii bakka kana bu'ee nuuf deemlee ubeertu rabbi haa kennuuf. Ayyaan ramadaan haa ta'an gartee rabbitti haa kennu boo guddoo gartee isaan kun yaadannaan rabbillee yaasisaa yaaduu beektee. Saya lebih saja tahu, ibu tertuju. Berisi gudo Rabbi sana, dia Rabbi sana, dia fardus. Aye me obbolei tanya kau tu me gudak. Ay bakaish, ay duran yoga. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo me obbolei tanya guyya ramal tu sidaga me warro tagarti obbolei wan Kenya gargar saati katunu fi dekan afille dua inu gula. Adunya akhirat saddeetan jannataatiin isaan haa qananiisun obboleeyyan kiyya kana isin warra gartee hordofee yaada kana bakkaan mugeellee umrii dheertuu rabbi isinii haa kennuun ja'a. Duniyaa fi akhiratti waan isaan niyyatan jufa wal dhala isaanii ilmoo fi ilma isaanii
تدين كان نويته مكة مدينة سيرت إسان هقولون جا نلله ورا إساني ننجفه يا دي إساني خنا نجمع شو إساني نردتي منا قلدن ورا دنيا آخرة وليادة تسديتن جنة آخر سوالر كربنا هقولون جا بارك الله آمين مي جولة ميجا قديف تيا تها ما دام ورك كلي كلي يلله نمان كبا يا تها ما تكون كبا مكان ساخالي كدي جامع رب سيفا قديسو رب قرتي شايات سياتي سيسو إن شاء الله أكا كنا كيسما بانا هي دينا سنين جنة وجزاكم الله خيرا إيش قالتهم بليون كي ياكما قرتن كونو نما ماتي ديدا مشان كان جو يوري يتاما كان قبو يجور يتاما قفا نما يتاما قفا كونو لا أكما قرتن نمني كان مو بليس كينيا كنا كيسي جرا حافظ القرآني غا نما قرتي قارول لين قبو كانتو إسا كيسا مكي يتاما ترجر ماسي قوسين قتاي يتاما اللي رجرتي بليس كينيا كنا ميسين اللي لالا مكان كيسا نينيو كامل محمد اوكي هاتي مناتو انا منا مدرو هاتي مناني يرتي يرو اوبليتي زادي راي اوبليتي زادي دي ilmaan obboleettii isaa san qabee jira ilmaan obboleettii isaa bira jira nama gartee jalleen qabne egaa kuno isaatu innis waliin jira jirri kaan ammoo hundi kuno ilmaan kuno kaa gartan kun hundi yataamaadha ilmaan kuno haadholiin isaanii kuno as jirani maatii 25 namni kaanis dhufaa jira haala agartan kanaan inshallah yoo rabbi je gartee gaa rabbi haala affisuu mee kayti wufnu ta namoota eegaa jirra barakatuhu obboleen keenya gaa har'aa waan maatii 25 gahuu qabannee dhufne akkasuma inshallah warroota gartee hafaniis maqaa barreeffannee jirra akkuma gartee obboleeyyan keenya jala erganiin inshallah isaaniif illee kan qoodamu ta'a namni hundi walqixa argachuu qaba malee cinaa tokkoof kanneen cinaa tokko walli dhiibnu jiru jechuudha amma warra gartee maqaa isaanii barreeffannee dhufne hanga nama 25ti nama 25 kana maqaa yaamna naamusaan maqaa keessan dhageeffatanii kan maqaan isaanii asinirraa yaamama iftanii fudhatanii ayyee Sheekh Kaamil Sheekh Kaamil argatee jira akkasuma obboleessi keenya Sheekh Kaamil kuni garoo hin qabu nama ijaajila garre isaanis warra gartee nuti rakkoon isaanii cimaa illee keessatti katabnu keessaa tokko jechuudha. Tole Nuuriyaa Ali mee Nuuriyaa tole Baatu Sheekaa mucayyoon kun illee xiqqoo wanni jedha amma mucayyoon isi kaayoo keetuma maqaan keessa yaame keetuma dalee doonni kadii tana dhufna maarabbaluu turanii waan agarsiisu taay yes taay tole lammaffaa bultuu aliiti sadaffaa okay sadaffaan bultuu sheekaati afraffaa dabarraa tole shitta hasan isintummo hoo jirti obboleen keenyaan bukkiyoon amma maqaa isii yaamtee maqaa yaa'uuf jira isi bira kutee waa yaadisiis sharaffaa haya kasna ali asna sharaffaa kasna ali jaffa shamsu abdallah shamshi warra jirre torbaffaa fariyaa Muhammad naman jirre warra jiru fuudhaa fi amaanaadha fuutanii geessanii tole amaanaadha fuutanii geessanii ayyee saglaffaa hamdiyaa haatu ayyee tole argate ayyee kurnaffaa Fature Abdurrahman Fature sai tole ayyee kudha tokkoffaa Naima Abdallah
Begitu lah, tadi orang ada Dhufaa jirti? Tole gaarii. Kudha lammaffaa Saafiyaa jirti. Tole hayyee. Kudha sadaffaa Maryama Maryama ayyaana kan masih ada budi. Sholat ya lagi. maal gootee seeta maqaa asirraa yaamnee warra as hin jirre haajiru fuudhaa fi warra dhufamu nyaankan illee iddoo gaafatte maqaa abaluu kanneen jennee amaanaa dhageessu qabdanii kunuunsa. Tole kudha afuraffaa Faasiyaa